Ashamaa jirtanii kabajamtoota keenya nagaa jirtanii waaqaf galannaa gayu. I think ji'a kana keessa ji'a kana keessa hin dhufne like torban lamaaf illee jechuudha hin dhufne darbannee jira kabajamtoota keenya. So sababa ani channel irratti hin argamne inni tokkoffaa akka tasaatee yaa gaddarra turre akka hutiyyatu na jalaa du'e so isa saniif xiqqoo gaddarra turre isa kanaafan videos hojjechuu kan dhiise ifa manaa godhaa jechuu barbaadetan kanaafan bari kabajamtoota keenya. I think am karnaanoo torban tokko kana torban lama akkana ta'e jira. Akka wanteenya oganu jala duute torban lama akkana ta'e jira. So ammaan booda video hojjechuudhaaf taalimaaliin video adda addaa hojjechuudhaaf qophoofne jirra. Video baay'ee nama bashannansiisan baay'ee so video baay'ee nama bashannansiisan hojjechuudhaaf abdii qabna. Nu jala hin babbadina akkauntiya karnaanoo waggaa 80 kana hin taati. So sababa isheetiif nu hunduu addunyaa kana irratti kan argamne. Okay, sababa isheetiif jechuun isheen harmeetii yadeessee harmeen immoo ana deessee yaa walumaa galatti wanta baay'eetu jira. So isa kana jechuudha. Walumaa galatti rabbi lubbuu ishee haa maaru. So kabajamtoota hordoftoota keenya amma eessan jira? Maali beetii keessan jira kabajamtoota keenya? Maali beetii? Okay, beekatiifan video as keessatti of riikardii gochaa kan jiru yeroo hundaa bakka shaggaa baay'ee bakka bareedaa waa'ee laayifii kiyyaa isin dhoksuu hin barbaadu waan jechuudha. Okay, so isa kana maali beetii keessan jira jechuudha. Okay, akkasumas immoo especially dubartoota biyya Arabaa jirtaniif Kuwait, Qatar akkasumas immoo Saudi, Jordan, Beirut warreen biyya kana keessa jirtan warreen Kuwait deemuu barbaadan yeroo ammaa kana Kuwait dubartoota muuxannoo qabaniif viizaan bahaa jira. Akkan informationii qabutti dubartoonni muuxannoo qaban tanaan dura biyya Arabaa hojjetan mindaan isaanii karnaannoo dinaara 120ti. Okay, dinaara 120ti. Yeroo dabartan isin hunduu karaa keessaatiin kana gaafattanii turtanii warreen dubartoota muuxannoo qabaniif dinaara 120. Okay, isa kana warreen muuxannoo hin qabneef immoo dinaara 100 jechuudha. So isa kana ammaaf dubartoota muuxannoo qabaniif viizaan bahaa jira. Even kaleessa bakka ejensiitan tureyyuu viizaan bahaa jira. Akkasumas balaliin hin jalqabne. Okay, warreen amma chaanaalii kiyya hordoftan balaliin hin jalqabne garuu viizaan bahaa jira. So mahabaraawi irratti akkuma beekamu dookumentiin hunduu raggaasifamaa jira waan ta'eef akkuma inni dhumeen tikeettiin ni muramaa kara Kuwait ni balaliitanii jechuudha. Okay, akkasumas immoo warreen muuxannoo hin qabneef akkasumas warreen awwal marraa taataniif faayiliin galaa jira. Faayiliin galaa jira. Ejensii galaa jira. Faayiliin waan galaa jiruuf garee keessan eeggattanii to viizaan yeroo isinii ba'e deemuu hin dandeessan. Akkuma beekamu ejensii baay'eetu jira Itoophiyaa keessatti. Bakkuma ejensiin karaa mootummaatiin hojjetamu dhaqxanii too COC keessan qopheessitanii too COC paaspoortii keessan qabdanii too karaa seeran ejensii hojjetu dhaqxanii too faayila keessan galmeessisuu ni dandeessan. Okay, isa kana akkasumas immoo Saudiin warreen jettanii Saudiin amma qoqorree jira duraan deddeemaa turaniyyuu baay'ee qoqorree jira. Dubartoota ejensii tokko fudhachaa jira marii baay'inaan
karaa mootummaatiin baay'inaan dubartoonni teenya kara Saawudii deemaa hin jiranii. Warreen piroosesii jalqabaniif illee haga ammaatti ji'a 5 ji'a 4 akkana jalaa turaa jiranii. So wanti haaraa hin jiru. Joordaan hin jira karaa mootummaatiin. Yoo kun beekamu COCdha meedikaal onlaayinii ta'uu qaba. Okay. Isa kana jechuu barbaaditanii. Okay, inni biraa Dubaay dubartoota muuxannoo qabaniif awwal marraadhaa hin ta'u. Damoosni kara naannoo diraama 1,200 kara naannoo 50 jechuudha. Okay. Even amma kan mindaan Kuwait meeqa kara naannoo 60. So Dubaayin meedha garaagarummaa birrii 10,000 jechuudha. So warreen isin hunduu na gaafataniif karaa keessatiin information jiru kan gaaffii addaa yoo qabaatan okay na gaafachuu hin dandeessan firootawwan kiyyaa. Okay, waa'ee COC ilaalchisee must COC hin barbaachisa. Okay, bakka mootummaan biiroo COC banetti dhaqxanii too galmooftanii too barachuu qabdan. Gaaffii addaa yoo qabaatan duwwaa 920 1779 haloonaan jedha. Okay, na gaafadhaa gaaffii adda addaa yaa information jiru kana gaaffii addaa yoo qabaatan na gaafadhaa. So firootawwan kiyyaa dhuguma pranki adda addaa akka keessan isin fedhee wanta baay'ee isin barsisne video baay'ee isin barsisne akkasumas qoosa adda addaa baay'ee isin barsisne isin jala hafee jira isin jala bannee jira amma hin dhufna. Okay, amma hin dhufna waan ta'eef isinduu karaa keessatiin gaaffii addaa yoo qabaatan na gaafadhaa. Warreen chaanaalii kana haaraa taatan ammas subscribe share godhaa nagaan jedha. Okay, ashama jirra jirtanii kabajamtoota keenya nageenyi waaqayyoof jaalalli keenya bakkuma jirtanitti isin bira haa ga'u. Egaa har'a ganama kara naannoo sa'aatii 2 daqiiqaa 30 magaalaa Mojoo keessa jirra. Mucayyoo bareedduu sabboontuu Oromiyaa taate akka biiftuu bariitti bareeddu waliin jechuudha. Kabajamtoota keenya nan shakkina haadha manaan qaba biratii isheen jechuudha. So maaliif na bira dhuftee chaanaalii wayii ana biratti banachuu dhuftee? So kabajamtoota hordoftoota keenya kan addunyaa maraarra jirtan mucayyoo qaxalee keenyatan akka guddistan akka chaanaalii ishii upgrade gootan isin jedhe. Mee taansuudhaan maqaa ishee isinitti himti eessarraa akka dhufte Hararraa moo Wallaggarraa moo gadi fageenyaan isitti himti karaa obboleettii keenyaa. Dura nagaan jaaniin akkam nagaa keessanii maqaan kiyya Raadee Bookatan jedhama. Kanarraa dhufe magaalaa Maqiiti. Kanuma gaa. So maaliif didhaa bira dhufte? YouTube banachuuf. Okay, YouTube afaan Oromiffaatiin moo afaan Amaariffaa? Oromiffaan. Video akkamii gadhiisuu barbaadde? Video bakka argee dirraa uumaminaan jechuudha. Eenyu waliin? Kawanuma nama kabachiisu. Abbaa manaa kee waliin moo? Laa hiriirtee wajjin abbaa manaatiin. Okay, hiriyaan ta'e si duuba jirti viidiyoon hojjedhu jechaa jirti? Laa isii miti kan biraa. So anyways kabajamtoota keenya haaradha ganaa fuula ishii akkuma argaa jirtan moobaayilii irratti of agarsiistee hin beektu waan ta'eef sheemidha hin qaanofti. Dhiifama guddaa isin jedha. Horaa bulaay nagaannaa jedha.